Meemee warri sagalee waaqayyoof iddoo guddaa qabdan mee harka keessan na agarsiisa. Akkuma isin jaalladhu isinitti himuu hin danda'u. Namni sagalee waaqayyoo jaallatu baay'ee bakka ani baay'een jaalladhu nama sagalee waaqayyoo jaallatu dhuguman isinitti hima. Kanaaf daqiiqaa muraasa duwwaan fudhadhee har'a kutaa macaafa qulqulluu sagalee waaqayyoo keessaa Qorontos isa lammataa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 qabee amma 4 isa jiru nan dubbisa. Hundumti keessan al takka seexanni kaniyyuu barumsaan illee ba'a baay'ee. በትምህርት አለማወቅ ጮ ይወጣል። በትምህርት ዋኑ ከሌሳ ሰልጳኑት ፈካቴ ዋቀዮ በሩምሳን ኑ በርሴ ሰበበ ተፊ ቆሮንጦስ ሰለመታ ቦቆና ለማ ለኮስ ሰደቲ ቀቤ ቦቆና ሰደት ለኮስ ቶኮ ቀቤ ነን ዱቢሳ አከጀ ደመቃ ኢየሱስ ነን ዱቢሳ ለኮስ ቶኮ ቀቤማ አፉሪቲ ያ ኦቦሎተናና gocha ayyaana waaqayyoo isa waldoota kiristiyaanaa biyya Meqdooniyaatiif raawwatame akka beektan hin barbaanne. Rakkinni baay'isee yoo isin qore iyyuu safara malee gammaddanii deegni isaanii badduu baasa yoo ta'e iyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjoomaniiru. Lakkoofsa 3 isaan jaalaluma isaaniitiin hamma humna isaanii gararraattis kennuu isaanii dhugaa nan ba'a. Warra waaqayyoof qulqullaa'an gargaaruuf gocha ayyaana kana keessa akka hirmaattaniif cimsanii nu kadhataniiru. Kun sagalee waaqayyooti. Waaqayyo sagalee isaa hiikee akka nutti dubbatuuf waaqayyoon hin kadhanne. Waaqayyo abbaa keenyaa abbaan sagalee kanaa barreessaan sagalee kanaa sidha. Ani mucaan kee waa tokkoyyuu hin beeku. Sagalee kee hiikee kan natti dubbachuu danda'u obboloota koo barsiisuu kan danda'u hafuura keedha. Yaa waaqayyo. Sagalee kee ani obboloota koon waan irra caalu tokko illee hin qabu. Inni caalu galgala kana sagaleen kee haa dubbatamu maqaa Yesuusiin. Yaa waaqayyo. Sagalee kee erginaa oonkoon fayyade. Golli keenya dhukkubsate, diinagdeen keenya dhukkubsate, hafuurri keenya dhukkubsate galgala kana sagalee kee erguurraa maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana haa fayyuun jedhe. Keessan barsiifta turte maal gochuu akka qaban itti himta turte maqaa Yesuusiin galgala kana namoota yaa waaqayyo gooftaa dura kee barachuudhaaf ta'an kana gola isaanii dinagdee isaanii hafuura isaanii foon isaanii fayyisuun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa sagalee keef iddoo laannee immoo si biraa iddoo argachuu akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Ana mucaa kees na wajjiniin ta'i maqaa Yesuusiif jedhiiti. Ameen. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu baay'een sin kabaja baay'een sin jaalladha. Nama 38 natti argamaa jira karaa zuumii kana. Hamma sinii danda'ametti immoo karaa tiiktookis warri jirtanii ol galuu dandeessu. Karaa FBs warri jirtan ol galuu dandeessu. Warri kaan garuu viidiyooma keessan banadhaati sagalee waaqayyoo isa dubbadhuudha qaa jala murataa maal gochaa. Maaliifi kanaafidha Phexros ergaa isaa keessatti maal jedhee dubbii sagalee waaqayyoo kana akka mucaarree fudhalattuu aannan haadha ishee dharraatutti maal godhaa dharra'aa tamanyu argitani የወተቱ ቃል ያሳድጋል aannan dubbii sagalee waaqayyoo hin guddisa jireenya keenya guddisa viitaaminii qaba of keessaa kanaaf jireenya hafuuraa keenya fayyisa waan ta'eef warri dhugaa sagalee waaqayyoof deebii laattanii teessanii dhaggeeffataa jirtan waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Har'agaa iddoo obboleessi koo caalaan ammas kootu tajaajili erganni na hidhee kootu barsiisi erganni na hidhee torbee kana keessa yaadaan ture Qorontos isa lammataa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 qabee hamma 4 isa jiru kana mata duree kennu kan jedhuun har'a dubbii sagalee waaqayyoo wajjin ilaalla. Masxat wayi dammoo masxat of kennu mata duree jedhu warri galmeeffataa jirtan waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Maaliifi bara jiraannu hundumaa keessatti har'aa waan tokko utuu beeknuu goona waan tokko immoo utuu nuun galiin goona. Abdataa gaaffiin gaafadha miyuutii kee irraa fuute. Utuu beektuu waan goote waan yaadattu qabdaa obboleessa koo abdataa. Utuu beektuu waan goote mee tokko nutti. Beekuu waan hin godhe yaadadhu. Utuun beekii waan goote. Ilaa amma gatti itti yaada har'agaa waa'ee kennu masxat wayi dammoo masxatat qabadhaa siin fayyada. Ilaa qabadhaa gooftaan Yesuus bara biyya lafaa kana turetti barsiisa jedhanii waamu.
ነቢይ ነበረ እኮ መምህር ወይ ይሉት ነበር ይላል። በርሲሳ ሂም በርሲሳ ጴጥሮስ ብድሯችን አቡት ደ በርሲሳ hojii ergamoota boqonnaa Maatiyos 28 gaafa dhaqaati barsiisaa argitani barsiisaa astamroacho barsiisaa maaliif barsiisni nama ijaara sababa ta'eef kanaafi har'a waan beeknu nama barsiisu waan afurri qulqulluun nu keessaan dubbatu barsiisuun kanaafidha sagalee Waaqayyoo Maatiyos irratti namni dubbii ko dhaga'ee isa dhaga'e sana hojiirra oolchu nama hubataa nama ogeessa mana isaa kattaa irratti ijaarratutti fakkeeffame. Waa tokko sin eebbisuu galgala kan Waaqayyo nama hubataa sin haa godhu, nama ogeessa sin haa godhu Waaqayyo. እግዚአብሔር አስተዋይ ሰው ያድርጋችሁ። ከናፍ ከኑ ከንጀዱን ወልዳ ኮት ለለቤራ ካን ከኑ ሀራ ረክኒ ኬኛ ኢኒ ጉዳን Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa gaafa nuu kennu hin beeku turee yaa qaal beeka maaliif akka nuu kenne beeka maaliifis akka kenne beeka kanaafidha har'a jaalala Yesuus irraa namni qabee nu fuudhu kan dadhabe itti ba'uu dadhabne jaalala Yesuus itti ba'uu dadhabne amma dullumaatti dhalanne amma dullumaatti kan nu baataa jiru namni nu baanne haati keenya abbaan keenya nu baanne inni amma dullumaatti nu baatu maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u kan amala keenya hundumaa duukaa nu danda'e maaliif akka nuu kenname beeka waan ta'eef haa ta'u ergaan kun barreessaa qaba maaliif akka barreeffame eenyu akka barreesse qaba sababa ta'eef kan barreesse Phaawulosidha akkuma beektan ergaan Qorontos kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessattidha kan inni argamu sababa ta'eef kan barreesse Phaawulosidha baranni itti barreesse bara 55 amma 56 dhaloota Kiristoosiin boodadha kan inni barreesse ergaan Qorontos kan inni barreeffamee fi dhattanii gaafa ilaaltan yeroo baay'ee maaliifidha ergaan Qorontos inni lammataa kun kan inni barreeffame ergaan isaa ergamoota sobaa duukaa bu'uu dhiisuudhaan barsiisa Phaawulos irraa dhaga'an duukaa akka bu'an gorsee jajjabeesse. Amantoonni bara Qorontos keessa jiran magaalaa Qorontos keessa jiran barsiisa sobaa jechuun sinitti nima kennuu irratti warra zayitii gurguran bakka adda baasen sinitti hima yoo na jibbitan na jibba Oromoon dhugaa dubbadhu lafa sitti dheebule sagalee Waaqayyoo immoo Iyesuus dhugaadha bakka allaqa ergamoota barsiisa sobaa barsiisan Iyesuus kan hin goone kan godhan Iyesuus Kiristoos ana caalaa hojjettu jedhanii warra soofti nama nyaachisan isaan kanarraa of eeggadhaa hin yaadattu waldaa Efesooniin ani inni jedhe hojii ergamootaa mul'ate Yohaannis boqonnaa 2 dhattanii gaafa ilaaltan yaa waldaa Efesoon warra ergamoota utuu hin ta'in ergamoota ofiin jedhan qortee gadi kaa'uu kee argadheera argitan bara kana xiqqoonaan dhufte ati paasterii miti naan jechuun baay'ee salphaa miti baay'ee waldaa kana hin jajjabeesse warra utuu hojii ergamootaa hin dubbifatin ergamoota ofiin jedhan hojii ergamootaan beekan baay'ee garuu ergamoota apostil naachoo argitan kanaaf Phaawulos ergaa Qorontos kana gaafa barreessu ergamoota sobaarraa of eeggadhaa waan Yesuus hin jenne kan jedhanii waan Yesuus hin goone kan godhanirraa maal godhaa of eeggadhaa jedhee ergaan isaa cibxaasaa buhee no sababinni ergaa kana barreessa sababni isaa maadha isa jedhu Phaawulos wajjin akka araaramaniif maaliif kana keessa illee gadu Qorontos jalqabaa Qorontos lammataa Qorontos sadaffaa Qorontos arfaffaatti barreeffamee ture Qorontos keessumaa inni sadaffaa kun Phaawulosiif saba sana walitti buuse maaliif itti dheekkame Phaawulos akka sagalee Waaqayyootti hin jiraatan sana booda ergaan sun hin bade sana booda araara kadhatan itti araaraman Phaawulos itti jechaan akkamitti akka dubbii sagalee Waaqayyoo duukaa akka deemanii fi Phaawulos wajjin akka araaramanii barreesse hani eessa taa'ee barreesse jedhuuf magaalaa Efesoon keessa taa'edha kan inni barreesse walumaa galatti Qorontos lammaffaa kun bakka gurguddaa sadiitti qoodama ariifadheen dubbadha jechaadha bakka gurguddaa sadiitti qoodama inni jalqabaa Phaawulos waa'ee ofii isaa fi waa'ee tajaajila isaa barreesse Qorontos isa lammataa boqonnaa 1 amma boqonnaa 7 ergamaa akka ta'e ergamummaa isaa fooniif dhiigaan akka mari'anne bakka eenyuuf akka ergamaa ta'e nama beekudha kana argitu jechaadha inni lammataa Yerusaalemitti kennaa walitti qabamuu isaa boqonnaa isa lammataa boqonnaa 8 amma boqonnaa 9 kutaa amma ilaalu
Yerusaalemitti kennaa maaf walitti qabame. Har'a sabni keenya kennaa jira. Gaafa kennu immoo Waaqayyo bakakkaa sirra buusa sababa jedhamuuf kennamoo isaa galee kennaa. Kennaa kana eenyu nu barsiise? Hello, na dhaggeeffadhaa amantoonni. Har'a baay'ee nyaatamne, har'a baay'ee bazabbazamne. Namoonni baay'een kennuu dhiisuudhaan kan abaaraman jiru. Namoonni baay'ee utuun kenniin immoo kennanii immoo namoonni baay'een iddootti kennan kan wallaalan jiru. Iddootti facaasan kan wallaalan jiru sababa ta'eef sirriitti na caqasa. Kanaafi kennaa akka kennaniif isaanitti hime. Inni sadeeffaan Phaawulos aboo ergamummaa isaatiin dubbachuu isaa boqonnaa 10 hamma boqonnaa 13 isa lammataa jira. Bakka gurguddaa sadiitti qoode Qorontoos isa lammaffaa kana jechuudha. Kanaaf erga seenaa dugda duubee erga kanaa erga hammas ilaallee Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Kennuun maali? Mindinoo መስጠት maadha kennuun beektu beennaan dur waldaan haadhi kan jedhamtu waldaan Makkaana Yesuusii yookaan dhaxxanii gaafa ilaaltan namni dur hangafa isaa kenna ture. Dhala isaa jalqabaa kenna ture. Muuzii yoo godhate muuzii isaa keessaa kenna, sa'a isaa keessaa kenna, hoolaa isaa keessaa kenna. Har'a jiraa kun? Jira har'a? Hin guddanne moo Waaqayyo irratti guddanne moo gara Waaqayyotti guddanne har'a? Har'a kennaa gurguraa irra nuyi, dibata gurguraa irra, zayitii gurguraa irra, zayitii bilqaatii birrii 100, birrii 200 gurguraa irra. Na jibba ani dhugaa sagalee Waaqayyoon isinitti hima waan ta'eef. Kennuu dhiisuu keenyaan wanti nutti hir'ate jira. Maaliifi kennuu kan nu barsiise nama miti, riisarchii hojjetame miti. Erga kiristiyaana taatanii na dhaggeeffadhaa. Dhugaa walitti himuu dhiisuurraa kan ka'e wal dhoksuurra wal boksuu wayyaa kan jedhamu dhageessanii hin beektanii? Dhugaa sitti dubbadhee yoo na jibbite na jibbi, yoo na jaallatte na jaalladhu. Ani dargaggummaa koo kanan kenneef dhugaa akkan sitti muufidha malee akkan cinaa qabee deemuu miti. Kennuun maal? Abbootiin keenya maal kennaa turan? Mee kottaa waa tokkoon sinitti hima. Waaqayyo jalqabatti eenyuuf eenyu uume? Naa deebisaa. Abeeliif Qaayeen hin mini? Addaamiif Hewaan eenyuun godhatan? Abeeliif Qaayeen. Abeel maadha yoo naa deebisu? Abeel maal ture? Abeel qotee bulaa moo horsiisee bulaadha? Horsiisee bulaa. Qaayeenoo? Qotee bulaa. Qotee bulaa. Lamaan isaanii aarsaa eenyu fudhate Waaqayyo? Aarsaa Abeeliin fudhate. Qaayeen immoo irratti naafee maal godhe? Haasofsiisee obboleessaa gadi baasee ajjeese. Kennaa Waaqayyoof kennuun dhaxxanii kutaa sana gaafa dubbifattan maal jedhaa? Abeel jedha. Korbeessa hoolota keessaa isa coomaadha itti yaade kun Waaqayyoof hin ta'a jedhee maal godhe? Kenneedha. Qaayeen immoo maal godhe? Baa jedheeti waanuma hin jirre sana booda Waaqayyo kennaa foolii Abeeliin fuunfate. Waaqayyo galgala kana aarsaa kennaa keessanii isiniif haa fuunfatu maqaa Yesuus. Ameen. Gadi baasee irratti hinaafee ajjeese. Har'a namoonni baay'een maaliifidha kana isaan sooromani? Maaliifidha namoonni kakuu hin qabne? Har'a waldaa kiristiyaanaa makiinaan dhaabbataa jira miti. 11 deema. Isaan warri kakuu hin qabne garuu 4 deemaa jiru. Nuyi garuu 11 miilaan deemna. Safara waldaa makiinaan hin jiru. Maaliif hankeenya ammamee? Kadhataan eessa jira? Naa deebisaame. Kadhataan safara eessaa jira? Achi jira illaatu isaan. Hankeenya hin jiru. Waaqayyo siif haa laatu darban keenya. Maal Waaqayyo gubbaatii baankii qabaa? Sirreeffadhaa kana. Ammal takka biddeenaaf gaafa kadhannu maal jenna? Yaa Waaqayyo gooftaa nyaata kana waan naa laatteef si haa galatu, warra dhabaniif immoo ati kennu. Waaqayyo eelee qabaa? Bukoo qabaa Waaqayyo? Akkan kennuuf immoo hubannaaf ogummaa naa kenneedhama. Abdataan naaf kenname, ani abdataafan kenname. Na keessa goree kenna Waaqayyo. Warra dhabaniif Waaqayyo biddeena toshee kenna miti. Akkati yaadduuf sammuu sii kenneera Waaqayyo. Biddeenuma irratti gaafa kadhattan sirreeffadhaa. Warra dhabaniif immoo akkan kennuuf maal godhe? Ati hubannaaf ogummaa naa kenni Waaqayyo jedhaa kadhadhaa. Har'umaan sin jalqabaa biddeena kadhannaa irratti kadhattan sirreessaa. Namoota hin qabneef akkan kennu na gargaariidha. Kennuu jechuun maal jechuudha? Warra barreeffattaniif
Kennuu jechuun hangafa, kurnaffaa, buusii qulqullummaaf kennaa addaa tajaajila mana Waaqayyootiif akka ta'uuf dhiyeessuudha. Kennuun tokko tokkoon xiqsii ishee ilaalla. Tokko tokkoon kennuu jechuun hangafa, kurnaffaa, buusii qulqullummaa fi kennaa addaa tajaajila mana Waaqayyootiif akka ta'uuf dhiyeessuu jechuudha. Kunis waan qabnu hundumaa Waaqayyo irraa akka fudhannee fi kan nuuf kennes akka nuuf eebbisu amanuu keenya karaa itti ibsinudha. Namoonni karaa laayivii hordoftanis, namoonni asiin ija keessa ilaaltanis kiristiyaanotadha. Itti gaafatamummaa mana keessanii kan fudhate Waaqayyodha. Godoo Waaqayyoo jala jirtu jechuudha. Godoo Waaqayyoo jala jirtu. Har'a namni baay'een ofiisaa kiristiyaana, birriinsaa kiristiyaana miti. Ittiin dhuga dhaqee. Nama lama mana keessa galachaa, nama manee fi nama naman. Haa ta'u. Hangafa jechuun maal jechuudha? Bakuraat. Hangafa jechuun maal? Sirriitti na caqasaa maaloo? Har'a hin fayyitu. Hin fayyitu har'a. Har'a akkoo sooftii tokko birrii 10,000 bitaa irraa mara. Sooftii dafqatti taragame. Maalati nama miti ati dafqa namaa nyaattu ati. Mindinni ante. Siifis dhiiga Waaqayyoo dhangala'een. Maalati sooftii akkamitti birrii 10,000 bittati? Dafqa keetti buusinaa kenname amma anaan dhashee siin guddifate Waaqayyo. Anaaf abbaa siif wasiil. Waaqayyo siif abbaa keeti. Maaliif akka kennitu adda? Har'a namni baay'ee zayitii dhugee dhume baay'ee. Zayitii dhugee dhuguman sinitti maan? Durmaatiin keenya gaafa nuyi yuunivarsiitii deemnu wayaa keenya nuu naqanii maal godhanii irra keessa immoo wangeela bitanii kaa'u. Har'oo zayitii dibata irra keessa kaa'u. Wangeela lafee. Ganama gaafa sa'aatii 11tti gaafa nu geggeessan wangeela nurra kaa'anii nu kadhatu. Ammoo zayitii dibataa akkas godhanii fuula kee mataa keenyatti taragu. Duuneerra hin jirru, dhuguman sinitti man hin jirru, dhuga. Kadhannaan keenya kanaaf xaaraa darbuu dadhabe akka sagalee Waaqayyootti inni nuyi goonuu hin nuun galu waan nuun galle tokko goona maaf goote yoo jenne anoon beeku jenna har'a galgala kana sinin eebbisa Waaqayyo ija qalbii keessanii siniif haa banu maqaa Yesuus Kiristoos. Dhuguman sinitti maal? Hangafa jechuun maal jechuudha? Hangafa jechi isa jalqabaa kan jedhu irraa jecha dhufe. Hangafni kan Waaqayyooti. Hangafni kan Waaqayyooti. Tokko wal wajjin ilaalu. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Keessa deebii 15-19. Warri qabataa jirtan. Keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 19. Akka jedha dhaggeeffadhaa. Saawwan kee keessaa korommii bushaayee kee keessaa korbeeyyii warra hangafa dhalatan Waaqayyo gooftaa keetiif addaan baasi. Korommii hangafaa dhalataniin hin qotin, korbeeyyii hangafa dhalatan rifeensa isaanii hin murin. Ani eenyuuti isaan? Kan Waaqayyooti. Hangafa jechuun barri kafaas jechuun jalqaba kana siin ba'u. Eenyu eebbisa? Waaqayyoota eebbisa. Yesuus gooftaadha. Eebbifame xiqsii jalatti naa barreessaa jirti. Na caqasaa. Hangafa keenya hin laannaa Waaqayyoof dur gizee damooza fudhannu hojjetaa mootummaa gaafa taanu ayyoo abbaa adaraammoo hangafa koo naa kenni dhaqadhuuti waldaatti naa kenni inni itti laala. Har'oo mana kiraa inni irratti qottanu. Har'oo maal eessaan fiden? Yooma ergaan akkasii nutti dhufe beeyyesuus sim jenna. Dur hoolaa qabnee dhaqanna. Dur maal goona? Dur handaaqqoo dhaqanna. Har'a iddoo tokko tajaajila gaafa deemu nan arga. Dhadhaafaa shiinitti fidanii dhufu. Sa'aafa fidanii dhufu. Har'a hin jiru. Hingootu har'a sagalee makanaanin emoggitaachዋል. Utuma sin akkanna ilaaltanii. Imnati የልብ ነው አለጴዳ ሲሪድ አለጴዳ ማንቲን garuu Waaqayyo sagalee isaa dugda duubaan jira baay'ee. Hangafa keessan illaattu Waaqayyoof maal jette Haannaan adaraa naa kennite. Isumatiin haalaatti hin deebisee sii kennate. Isumatiin haalaatti Saamu'eel tokkicha amma 7 galgala kana waa tokko sin eebbisu eebba darbamee haasa'amu Waaqayyo siniif haa kennu maqaa Yesuusiin. Ameen. Isa iddoo aantaatiin warra nyaatan otoo hin ta'in tokkicha amma Saamu'eel tokkicha amma 100 Saamu'eel dabarseen sii kenna. Kanaaf dhabne baay'ee. Har'a namoonni tokko bishaan haayilaandiitti naqiiti facaasi mana maadaamii keessa hin facaasi. Si gaafata Waaqayyo facaaftennaan
Maal akkamitti mana namaatti bishaan facaaftat? Amanamummaatiin hojjedhu achitti. Kurnaffaa hangafa kee kennu kunan kedha Waaqayyo jedhee adda baasa. Har'a namoonni baay'een miidiyaarraa bishaan naqiiti asii fachi facaas asii fachi maal akkamitti facaaftat? Mana isaanii keessa hojjetaa jirta. Irraa nyaataa jirta. Maaddii nyaataa jirta. Dhuguman jedhan dhugaan sinitti hima. Warri karaa TikTokis warri karaa FB dhaggeeffadha. Dhugaan sinitti hima. Sagalee Waaqayyoo irraa jal'isuu hin dandeenye. Hangafa kee kenne Waaqayyoof kunan Waaqayyoodha jedhe. Namni tokko akkasitti ani Waaqayyoo fi walitti qabaa jira. Walitti qabee immoo gaafa lafti tokko rakkas argamtu immoo isaan bita. Sana booda kaartaa pilaaniin qabate dhufee mootummaa irraa fudhata. Maaliif beektaa? Isa walitti qabdeen bitte waan ta'eef. Waaqayyo baay'ina birrii kee ilaala miti. Amanamummaa kee ilaala waan ta'eef. Hangafni mana kee Waaqayyoodha. Hangafni damooza kee Waaqayyoodha. Har'a namoonni tokko kennuun kakuu haaraa mitiidha. Eeshi kakuu haaraa miti mee ilaaliqa. Utuu ammoo Waaqayyo akka baankiitu nurraa kutatee utuu damooza keenya ergatee akkam goona. Utuu kutatee amma akkoo baankiin hin kutataa. Abdata kutatee hin beeku birrii baankii gashitee hin beektu ati. Kuta malee. Hin kuta. Waaqayyo ammatu waan isaa kutee nutti erge akkam goona nuyi. Argitanii? Baankiin hin kuta. Sirriitti na caqasaa na dhaggeeffadhaa namoonni as jirtan barumsa jaallattu. Hangafa kee kenni Waaqayyoof warri hangafa nyaattanii fidaa. Dhuguman jedhan har'a wal agarra har'a. Maaliif sagalee Waaqayyoof deebii kennuudha sababa ta'e. Haa ta'u ariifadheen deemu. Maal jedhe saawwan kee keessaa korommii bushaayee kee keessaa warra hangafa. Warra hangafa maal godhe Waaqayyo rifeensa isaanii tuqin jedhe. Manni kiraa isitti haa dabalu Waaqayyoon nyaati. Wayaan meeqaa galu midhaan kuntaalli 1000 yoo gale si nyaatu minuma nyaatta malee. Waaqayyo nyaattee moo hin gabbattoon kaleessa hin gabbati. Kennaan hangafaa abboommi maal jedhe ba'uu 13:2 seera ba'uu boqonnaa 13:2. Hangafa hundumaa addaan naaf baasee Waaqayyo Museetiin. Hangafa hundumaa addaan Israa'eloota keessatti namni horiinis karra saaqii kan ta'e hundinuu kan kooti jedhe. Karra saaqii jechuun majammaariyaa yatawallada. Jalqaba kan dhalate ani eenyudha? Waaqayyoodha. Namni na duukaa jirtan harka keessan natti agarsiisa. Waaqayyo si naa eebbisu. Naa gala dubbiin ijumaan gala waan ta'eef. Karra saaqii mangad kabaachullu. Iddoo ati amma jirtu kana kan si ga'e eenyudha? Waaqayyo miti. Damooza kee hangafaa Waaqayyoof kennite jechuun kontoraata waggaa 3 galte yoo ta'e damooza ati waggaa 3 guutummaa fudhattu kan keedha Waaqayyo sinnaa eebbisa jechuudha. Iddoo tokkotti Waaqayyo har'a namni baay'een ikkoo damooza fudhatee itti liqeeffata. Damooza ati qabdu hangafa Waaqayyoof laatte taanaan 1000 plus Yesus 1 wor ይበቃል. Argite itti da'ama Yesus si eebbisa. Har'oo haa Yesus gaafa dhufu nuyi karaa itti baafna bakka. Namichati Waaqayyo yoo sa'aan kun 2 dhalte yoo isheen lakkuu dhalte tokko siif hin kenne. Ennaan ishee Waaqayyo sin dhagaye fakkaata lakkuu dhalte sa'aan hin guddatte bakka xalacoo beektuni bakka babbareedduu tokko naan laga dhattee isheen tokko boolla keessa buutee duuti. Ay Waaqayyo ataraadhaan hanke karaa lagaa fudhatte. Karaa lagaa fudhatte hanke. Isa jalqabaa yeroo laannu kan nuti qabnu nuuf hin eebbifamu. Har'a akkasiin sagalee kana keessatti of ilaaltanii barbaada. Mee Saamu'eel isa jalqabaa 2:20-21 isa silaa. Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20-21. Haannaan dhala ishee hangafaa Waaqayyoof kennite. Waaqayyos ishee eebbisee dabalata ilmaaniif intalootas hin godhatte. Haannaan dhala hangafaa Waaqayyoof laatte. Eebba hangafaa Waaqayyoof kennuu keerraa kan ka'e Waaqayyo eebbota mana keetti ol haa gashu maqaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Wiiliyaam Koolgeet nama jedhamu beektu abbaa faabrikaa Koolgeetii. Abbaa faabrikaa Koolgeetii beektuu ta'e Googil gootanii gaafa laaltan kaampaanii isaa keessaa 9ffaa baasa ture. Hin laata 9ffaa.
Kanaaf eebbifame. Mee abbaa simmintoo daangootii dhaqaa ilaala. Hin kennu. Warri kaan hin kennu. Nu har'a kennuu irratti altaaddalnim. Yesus kennaa nu barsiise. Ilma isaa nu kennee nu barsiise. Kennaan nuyi waliif kenninu, kennaa nuyi waldaa kiristiyaanaaf kenninu. Har'a kennuu dhiisuu kedhaan eebbi keenya qabameera baay'ee. Qabameera. Nama dhugaa walitti namni wal saalfata akka maqaa soddaa wal saalfata. Waa'een kennuu gaafa ka'u namni yaa'ee deema. Zayitii bitadhaa gaafa jedhu immoo hiriira gala namni. Wanjallis wangeellis birrimaan hojjetama jaalladhus jibbi. Hin ilaallatti deemaa irra sababa ta'eef. Xiqsiitiin hin sinitti hima xiqsiitiin. Haa ta'u. Kanaaf Haannaan mucaa koo jalqabaa siifan kenna maaloo Waaqayyo itti hin kennitu. Isheen dhabduu jedhamte haadha ijoollee torbaa jedhamte. Inni lammaffaa kurnoon maal? Maadha kurnoon? Asraat ምንድን ነው? Yeroo baay'ee waldaa kiristiyaanaa keenya waldaa keenya keessatti sin jedhama asraat. Waldaa baay'ee keessatti sin jedhama asraat. Biyya sababa geddirattaniif asraatni hin geddiramne baay'ee kan adda baasaa bara. Wangeeluma suma kana baattuuni wangeela kanuma jiramini harka keessa mee ol qabaa warri wangeelli sin bira jiru. Suma kana dhabini. Bakka kun bakka arabasuma akkanitti sin jaalladhu dhuguman jedhama. Kurnoon maal? Kurnoo jechuun maal jechuudha? Nuugalee kennaa irraa isa kenninu. Nuugaleen kennine taanaan baay'ee fayyuma ammarraatti fayyuma facaasaa turre birrii keenya. Kurnoo jechuun inni lammaffaa kurnoon 10 keessaa harka tokko jechuudha. Uumama 28-22. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 22. Boqonnaa 28 lakkoofsa 22. Dhagaan inni ani utubaa seenaa godhee dhaabe kunis iddoo mana Waaqayyoo in ta'a. Yaa Waaqayyo waan ati anaaf kennitu hundumaa keessaa 10 keessaa tokko siifan baasa jedhee. Akkasidha Yaaqoob. Waan ati naa kennitu keessaa 10 keessaa meeqa? Tokko. Nan dubbise faranjoonni jedhani qooy Waaqayyo erga 10 keessaa tokko 9 fudhuuti 10 naa kenni erga jedhee meeqoo 9 Waaqayyoof laannee tokko fudhannee laalla jedhaniidhan. Doolaariin 100 amma gaafa battanamooti dhufee kiraayii mana ji'a 3-4 kaffala. Birriin keenya garuu gatii hin qabu. Argite waan ati naa kennitu hundumaa keessaa Yesus tokkicha ilma isaa jedha. Qorontos isan deega qabaatteef laattamini baay'ee. Isan qabne irraa laatte Yesus buusiyaadha yeessaa laalemini gaafachi geenyu laata. 10 keessaa tokkoon sii baasaa. Har'a kurnoo keenyaan hangafa keenyaan mana bitanne lafa bitanne wayaa bitanne nu ta'uu dide. Nyaannee quufuu dadhabne. Kurnoon qabeenya Waaqayyooti. Milkiyaas 3:8-10. Warri jalatti naa barreessaa jirtan gooftaan sinaa eebbisu. Warri karaa tiiktookii na dhaggeeffataa jirtanis Waaqayyo sinaa eebbisu. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 8-10. Nan dubbisa dhaggeeffadha. Namni Waaqayyoon hin saamu. Waaqayyo jira. Namni Waaqayyoon hin saamu. Isin garuu ana hin saamtu. Namni Waaqayyoon hin saamaa jedhee gaaffii gaafate Waaqayyo. Kutaa sanatti gaafa laaltan. Hin saamaa. Isin garuu ana hin saamtu. Attamitti immoo si saamne jettu. Isa gaaffii gaafate. Waaqayyoon saamaa Waaqayyo argaa jiru akkamitti immoo si saamne jedheeti. Attamitti si saamna jettanii hin gaafatu. Isin 10 keessaa tokkoon aarsaadhaanis ana hin saamtu. Warri Waaqayyoon saamtan deebisaa. Deebisaa. Waaqayyo tapha kana dubbataa jira. Dhugumaan sinitti hima Waaqayyo dubbataa jira. Dhugaa ila. Ani giddi ija koo walirra buusee har'a nama fayyuu jira as keessa. Har'a nama fayyuu jira. Of taazzabaa of ilaala maaliin godhaa jiradhaati of taazzabaa. Waaqayyo sinaa eebbisu zuumii kana keessa nama 50 argaa jira. Na saamtu jedhe Waaqayyo. Abdatan saamtaa Waaqayyoon Asterin saamtaa hojjetaa wangeela maarabe tokkoon of gaafadhaa. Dhuguman jedhan Waaqayyo dubbate kana paasterii miti appoostilii miti raajii miti. Kurnoo kan kaffalamu namoonni amanamummaan qabeenya Waaqayyoo deebisanii isaaf kan ittiin kennanidha. Kurnoon isa Waaqayyo nu bira keewwate amanamummaadhaan deebifnee isaaf kennuudha.
Keessa deebii boqonnaa 14 lakkoofsa 22. Keessa deebii boqonnaa 14 lakkoofsa. Ati dhugumaan wanta waggaa waggaatti lafa kee irraa galfattu hundumaa keessaa 10 keessaa tokko baasuun sirra hin jiraatu. Fakkeenyaaf hin jiraatu. Maaliif? 10 keessaa tokko. Fakkeenyaaf dhattanii seera ba'uu gaafa ilaaltan dimbilaalaadha, inchilaalaadha, kororimaadha. Isaan kana keessaa hanqaaquu nyaattanii fixxanii lukkuu eeguun hin ta'u baay'ee. Irran deeba ishee kana. Hanqaaquu nyaattanii fixxanii handaaqqoon konaa yaafti yoo jettanii ishuma akkaa qofa. Kurnoo nyaattee fixxe kolfi. Kurnoo nyaattee fixxee nan eebbifamaan zabata baay'ee. Zabata dhugaan sinitti hima. Hanqaaquu nyaattee fixxee ganama qursii hidhattee maal jettee handaaqqoo kona naammachiisa hotte cidii hammatti. Akkuma sirratti ni kaase birrii gaafa gashitan baankiin achumaan kurnoo isaa kutata ofiisa. Kurnoo isaa kutata. Maali baankiin kun maal natti fuudhan jettu hin kutata ofiisa. Maalu namoonni karaa tiiktookii asirra laayivii irratti na argitanii daawwaltan irraa keessan hin bilbiliina ishii. Booda hin bilbiliina. Kanaafi kurnoo keenya utuun kenniin Waaqayyo baay'ina isaa miti amanamummaa keessan ilaala malee. Adaraa keessan har'a dhaggeeffadhaa Waaqayyo mana fayyisuu qabaa. Jireenya fayyisuu qabaa. Waaqayyo iddootti kennaa na ilaalaa, qoraati na ilaalaa yoon sin hin eebbisiin bantii Waaqayyoon sinitti hin baniin jedhe. Haa ta'u buusii qulqullummaa inni sadaffaan maal jechuudha buusii? Tokkoffaan hangafa jenneera, lammaffaan kurnoo jenneera, sadaffaan buusii qulqullummaa. Waaqayyo kan nuuf kenne gahee dhuunfaa keenyaa irraa hojii wangeelaatiif, gargaarsa hiyyeessotaaf, guutummaa sochii waldaa kiristiyaanaatiif kan nuti kenninu kennaa daangaa hin qabnedha. Isa Waaqayyo nuu kennerraa. እግዚአብሔር ከሰጠን ለወንጌል የምንሰጠው አማን ፈከኛፊ አብደታ ፉቴታ ጋፊ ሰበብ ፊት ለፊት ኮጅልቶ አበነት ቶልቴ ፉቴታ ምኒ ፉቴት ካዲሙማ ወጋ ሜቀ ቱርቴ ሪዩማ ቻለ ካዲሙማ ከስ ወጋ ተኮንታ ሄሮጋ ዋባን ጎባይል ጋፈ ወለርጊተን ቾኮሌቲ ፋ ቢቴን ቤቱ ከና ቢቴን ቤቱ ዴራ isheenaa fi dikoosennaan bittee dhatteeti. Lak. Argite. Sarpiraayiz gochuuf jaalala guddisuuf chokoleetii bitee dhaqaa, sa'aatii bitee dhaqaa, harka qullaan dhaqu argite. Kanaafidha gara mana Waaqayyoo gaafa dhattu harka qullaan dhaqiinan inni sagalee Waaqayyo. Buusii Luqaas 21 lakkoo tokko dhattanii gaafa laaltan gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhe beektu? Buusii haadha hiyyeessaa sana ilaaleedha. Warri kaan isa qaban irraa kennan isheen garuu gaa'ela ishee dhiiftee maal goote kennite jedha. Hin kennite. Har'a gartuun kun maaliin hojjetaa irra gaafattanii beektu caalaa dawwaltanii. Har'a silaa nutoo hin rakkanne gaafa kana dubbannu silaa waliif dubbattu jedhamna nuti hin rakkanne. Har'a namni pheenxee musliima ta'an jiruudha. Yesuus isaa ganuu dhabe miti. Shamiziit irratti ciccite dhugaan jedhan. Isa dhiyoo kana miidiyaarra wangeela kukkute hin argine nan rakkadhe garuu Yesuus fayyisaa akka ta'e beekadhe wangeela kukkute. Rakkateeti. Amma xuruudha malee duri koo tajaajilaan fa'aa nyaata akka nyaannettidha. Hafuuraan jira tajaajilaan. Eeshi. Argitan. Wal gaafattu kanaafidhaaf namni amma pheenxee keessaa gara eessaa dhaqaa jedha amantii argaan jirtanii yookiin akkasidha argaan jirtanii dhiyoo kana miidiyaa irratti hin badhaafamne paasteroota meeqa gara amantii warra sanaatti deebise jedhame hin simatu isaan hin simatu rakkatee dhaqennis dhuguma Yesuus fayyisaa akka ta'e keessaa beeka. Isa tokko dhiyoo tokko hin deebifne dhaqanii maal taatee deemte bakka nan rakkadhe nan du'e bakka waan marga dheedaare dhugumadha. Phaawulos mana kiraa yoo ta'e namoota tajaajiluun naa kaffalaa ture.
Hojii ergamoota irratti ani gaafa ilaaltan. Buusii qulqullummaa wal gaafattu, hin laattu. Kennuuti kennanii eebbifamuun hoo jira. Namni bara namni midhaan facaasee bara namni haammachuu dhaqu inni hin facaafne bara namni haammachuu dhaqu yoo nan haammadhate fooricaa yoo dhaqe maal haammata? Harama haammata. Har'a namni baay'ee harama haammataa jira baay'ee. Kennaan akkasii kun gammachuu garaa fi murtii dhuunfaa keenyaaf gita humna keenyaa fi isaan olittis kan kennudha. Qoronxoo isa sila sinii dubbise jecha. Hin qaban deebii isaanii baay'ee gadi bu'aadha garuun kennu Waaqayyo. Kanuma keessaa immoo Waaqayyo isaan eebbisa. Rakkatoota gargaara walitti qabu. Mana Waaqayyo ijaarra walitti qabu. Meeqan keessantu caalaa dawalee gaafata. Meeqan keessattu maaliin akkamiin meeqan keessantu jedhu. Har'a akkoo tajaajilli dhugumaan sinitti madhiifama naa godhaa malee har'a tajaajiltoonni koo birrii meeqanaa kaffaltanii dhufaa jiru baay'ee. Hin rakkatan bakka hin rakkatan jaalladhu jibbis. Kanaaf ba'uu 25 tokko qabdanii amma 5tti hidhatanii gaafa laaltan Waaqayyo Museetiin maal jedhe? Irraa naa fuudhi. Dimbilaala isaa har'a koo dhagaa kasalaa warqii maal hin laatu namni hin laatu. Haayisate waan qaburraa kun hangafa Waaqayyoodha jedhe. Warri keessanii na dhaggeeffataa jirtan Waaqayyoomti guddaa sinaa eebbisu dhuguman jedha. Dhuga. Maaliif har'a namni gaafa kana jedhu zayitii bitadhaa gaafa jedhu hiriira galaa waa'ee kennaa baranna gaafa jedhu immoo yaa'ee deema. Kanaafidha sagalee Waaqayyoo Phaawulos Ximootiyoosiin bara dhumaatti waan gurra isaaniitti tolu maal godhu waan isaan barsiisu walitti qabatu. Sagalee Waaqayyootu hin ta'in yaada koo keessaa waan an fuudhee isinitti himaa jiru hin qabu. Ela kun sagalee Waaqayyoon isinitti himaa jira sababa ta'eef. Ela kun sagalee Waaqayyoo. Dubbifadhaa isinis tiksiisaa qabadhaa. Kennaa jaalalaa inni arfifaa maadha kennaan jaalalaa? Kennaan jaalalaa maal? Nam tokko har'a mana nyaannettidha kan inni kaffalaa jiru. Amma fakkeenyaaf hojjetaa wangeelaa kennasaa mana nyaataa qabu yoo ta'e, biliseenis mana nyaataa qabdu yoo ta'e, mana hojjetaa wangeelaa kennasaatti nyaadhee mana biliseetti yoo hin kaffalee hojjetaa wangeelaa kennasaa poolisiin aduu qaabuusa. Mana nyaadhettidha kan hin kaffalu. Mana nyaattettidha kan kaffaltu. Nam tokko har'a raajiin karaa keessa dhaqee Waaqayyo bakka irra buusa hin buusu. Hin buusu. Mee sirraa buusu mee kenni dhuguman jedha. Har'a akkoo ta'e warri Betelee warri ala jirtan kuni tajaajiltoota ispoortii nurratti hojjechiisaa jirtu. Birrii ergitanii. Mataa filatee shamizii kun qimxa godhatee maal godhatee naanna'aa oola. Taa'een dubbisu burraayyuutitu darbattee tajaajilaa dhoota dhaqaatiin hin hojjetu. Maaliif siti birrii erga ka? Iddoo kennuu qabdutti hin kennitu kun iddoo isa riba dhabee maal jedhee tajaajiltoota waldaa qaban dhufee hin gaafattan maal kanan jettan. Yesus guyyaa gaaf tokko mana waldaatti ol galeeti gugee ishee gaggalagashe ante hin gaggalagashe. Yesus ani hin haara dhuguma Yesus hin haara. Mana ko mana nagadaa goota amma ko waldaa ko amma shunkurtii maa barbareetiin galleen. Yoo galannis waxeessanii yoo isaan nu nyaatiin hin dammaqnu yoo ta'e. Waxeessanii nu nyaatu dhuguman jedhan. Zayitiin galee, ashaboon galee. Inni tokko dhiyoo kan Addis Ababaatii Tsaadiq Zaruun Sirraab hiirsi lamminaa laayyoo medhee hallichaaf qayyii birrii 1,000 gurgure. Hallichaaf qayyii wati. Apoostilii wajjiniin raajii wajjiniin har'a yeroo irbaata nyaattudha waan ta'eef birrii 10,000 galmeessita. Eddee dhuftee itti fayyitu iddoo itti tajaajilamtu immoo laattu. Lammata nawwaamina dhugaaman sinitti mee sokka lammata nawwaamina dhugaa sinitti mee dhugaa namoonni umuriitiin na caaltan as kee jirtu garuu sagalee Waaqayyoon sinitti. Kanaaf mana keenyaafuun goona jireenya keenyaafuun goona jaalallee keenyaafuun isa lubbuu isaa dabarsee nuu laata isa Yesuusin ilma isaa nuu laata. Kanaaf inni arfaffaan kennaa jaalalaa maadha kennaan jaalalaa kun? Hojii mana Waaqayyoo fi tajaajiltoota Waaqayyoof jaalala mul'isuuf kan kennamu yommuu ta'u, yeroowwan garagaraatti ta'uu danda'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27-30 nan dubbisa. Sirriitti na caqasa. Kennaa jaalalaa isa irran jira. Kennaa jaalalaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27-30 nan dubbisa dhaggeeffadha. Gidduu isaaniitti raajonni tokko Yerusaalemii gara Anxookiyaa gadi bu'an.
Isaan keessaa tokkos Agaaboos kan jedhamu ka'ee lafa hundumaa irratti beelli jabaan akka bu'u hafuuraan raajii dubbate. Kunis bara mo'icha Kilaawudiyoositti raawwatame. Bartoonni kana irratti adduma addaan hamma danda'an obboloota warra Yihuudaa jiraatan gargaaruudhaaf ofitti muran. Wayyoo! Beela bu'ee ofitti muran. Namoota rakkatan gargaaruudhaaf argitani. Mana Waaqayyoo ofitti muran jedheeti. Lakkoofsa 30 irratti maal dhabeetu akkuma yaadanis godhanii gargaarsicha harka Barnaabaasiif Saa'olitti gara maanguddoota waldaatti ergane. Mee Filiphisiiyus 4:16-18tti. Filiphisiiyus 4:16-18 akkasidha. Tesalonqeetti iyyuu gargaarsa deddeebiftanii anaaf ergitaniittu jedhe Phaawulos. Bu'aan isaa inni isiniif lakkaa'amu haa baay'atuuf malee ani gargaarsicha argachuuf barbaadee miti. Tirfaallee bu'aa qaba. Dhala qabanni si Waaqayyoof laattan dhala qaba. Naa ergitaniittudha Phaawulos warra Filiphisiiyus. Naa kennitaniittu. Dhugaa Yesuus gooftaadha waaqumti si haa eebbisu. Xiqsii kana barreessaa jirta. Dhugaa eebbifame. Argitani. Kanaaf kennaa jaalala. Waaqayyoof jaala mul'isuudhaaf, tajaajilaa sanaaf jaala mul'isuudhaaf gaafachuudhaan, ati nu tajaajilteetta akkas gooteetta jechuudhaan. Maaliif kennina? Akka mata dureetti maaliif kennina? Waaqayyoo akka kenninuuf abboomeera. Bakka abboommii yoo obboloota koo na jaallattan, ijoollota koo na jaallattan abboommota koo eegaa. Abboommii Waaqayyoodha. Ba'uu 25:5. Museetii Waaqayyo maal jedhe? Nama of eeyyemerraa maal godhe? Fuudhi. Nama of eeyyemerraa. Bakka dimbilaala, inchilaala, kororimaarraa fuudhee. Abboommii Waaqayyo waan ta'eef. Ba'uu 25:1-5tti dhaqaa ilaala. Maaliif kennina seeruu fi mootummaa Waaqayyoo babal'isuu fi tajaajila mana Waaqayyoo irra oolchuudhaaf. Qorontos jalqabaa 9:4-14. Sinitti meerase wanjallis wangeellis birriidhaan hojjetama. Warri nu caalaa jiran tajaajiltoota keenya warri fudhataa jiran birriidha. Yaasfalligaawwan yaa qaallu. Qorontos jalqabaa 9:4-14. Maaliif kennina seedu inni itti aanu? Kennuudhaan eebba Waaqayyoo ni shaakalla. Mee nan dubbisa isa kana. Eebbi kun mana keessan irratti haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosii. Milkiyaas 3:10-12 akkas jedha. Lakkoofsa 10-12 akkas jedha. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'uuf 10 keessaa tokko guutummaatti gombisaa kootti galchaa. Ani immoo ittisa bantii Waaqaa banee eebba danuu isin irratti yoon dhangalaasuu dhabaadhe qoraana ilaalaa. Midhaan keessan kan balleessu isin irraa nan ifadha. Dhaggeeffadha maaloo mee ameen jedha. Ameen jedha kana maaloo ilaala. Lakkoofsa 11. Midhaan keessan kan balleessu isin irraa nan ifadha. Maasii keessan keessaa mukti wayinii keessan hin maseenu. Kan ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate isin biyya nama gammachiisu keessa waan jiraattaniif sabni warri kaan hundinuu isin warra eebbifamoodha isiniin jedhu argitan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo namni isiniin argee Waaqayyoon haa galateeffatu maqaa Yesuusiin. Kennuu keessan argee. Walirratti inaafuu keessan miti kennuu keessan argee. Kanaaf kennaati na ilaalaa. Maaliif kennina seedu inni itti aanu? Kennuun Waaqayyoof amanamoota ta'an. 8:10 ilaalaan inni. Milkiyaasuma 3:8-10tti ol deebi'an. Namni Waaqayyoon hin saamu. Isin garuu ana hin saamtu. Attamitti si saamnaa? Jettaniin gaafattu. Isin 10 keessaa tokkoon aarsaadhaanis ana hin saamtu jedhe. Waaqayyo dubbate karaa raajicha Milkiyaas. Akkamiin si saamu? 10 keessaa tokko. Kurnoo keessaniin, hangafa keessaniin, kennaa jaalalaa keessaniin maal gootu? Na saamtu. Har'a zayitii bitaa jedhaan jirru nuyi. Hojii mana Waaqayyoof kennaa. Dhuguma dhugaa yoon sinitti hime dhugaa. Anamma caalaan kanaa godhuu fedhe miti. Dhuguma dhugaan sinitti hima. Tajaajilaan dhufu baay'ee daataadha kan inni guute fayyadamu. Yoo na jibbitan na jibbaa dhugaan sinitti hima.
Amma nam meeqadha han dhufee gadi bu'ee maal jedhe daataa ko maal kan jedhu meeqadha iski meenatti hima. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko makkaanessii waggaa 100ffaa kabajii faranjichi innichi Onismoos faa duukaa dhufee ilma isaa dhufe. Abbaan ko lafa deemee dhufe. Ani garuu V8tiin hin dhufe. Argitan aarsaa kana gidduu jiru mee ilaala. Har'a nasii ka'ii wangeelaaf Dambidolloo dhaqee yoo jettanii lafan deemuun makiinaan jira Waaqayyo haala mijeesseef. Argitan Waaqayyo nam tokko bira mul'ata ka'a nam tokko bira immoo qarshii ka'a. Dhugaa kana jalaas fagaachuu hin qabnu. Argitani. Kanaafi kan kenninu maaliif abboommi Waaqayyo waan ta'eef. Mee Luqaas 8:3 wal wajjin hin dubbifannu. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3. Akkas jedha dhaggeeffadha. 3. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3. Yo'aan haadha manaa Kuuzaa isa mana eegduu Heroodis ture. Suusaan baay'eenis kana biraan turan. Isaan immoo qabeenya isaaniitiin Yesuusiif bartoota isaatiif hin hojjetu turanii. Isa kana meerra deebii dubbisi abdata. Sagalee kee ol fuudhi miyuutii irraa fuudhu. Wangeela isaa abdataan baatu irratti jira. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3. Kana bara Yesuus biyya lafaa irratti mootummaa Waaqayyoo tajaajilaa ture. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3. Miyuutii fudhu nu dubbisi. Lakkoofsa 3dha. Eeyyee 3 duwwaa. Yohaana haadha manaa Kuuzaa isa mana eegduu Heroodis ture. Suusaana isa miti? Yaa. Ture. Suusaana baay'eenis kan bira turan. Isaan immoo qabeenyaa isaaniitiin Yesuusii fi bartoota isaatiif hin hojjetu turanii. Ilaala. Qabeenya isaaniitiin Yesuusiifidha. Yesuusi mootummaa Waaqayyoo lallaba. Mootummaa Waaqayyoo lallaba. Isaan immoo maal godhu? Maariyaam fa'aa immoo warri tuuti baay'een immoo maal godhu? Qabeenya isaaniitiin. Yesuus baay'ee argite zayitii gurgure miti Yesuus. Ashaboo gurgure miti Yesuus. Barbaree gurgure miti. Saamunaa dibataa gurgure miti. Sooftii dibataa gurgure miti. Yesuus maal godhe? Dibata kana har'a akkoo namoonni baay'een Yesuusi siree keessan fudhaa beenaa jedha. Tajaajiltoonni irraa immoo siree qabadhaa ciisaa jedha. Dhuguman jedha. Yesuusi inni dibamaan anadhaa jedha. Har'a namoonni baay'een immoo zayitiin dibamaan isa kana zayitii dibamaadhaa jedha. Eenyuun beektu zayitii dibataa moo Yesuus isa dibamaa beektu? Isa kana adda baafadhaa deeffadhaa ofuma keessan. Namicha waggaa 38 guutuu galaana bukkee ciise siree kee fudhuu ka'e. Warra irraa immoo kottu siree qabadhuu ciise. Wayne hojjetaa wangeelaa kenna isaan kolfa. Gudii taane baran dhuguman sin jedha. Yesuus isa dibama የተቀባውን Yesuus. Kanaafidha bartoota wangeela Maatewos dhattanii gaafa laaltan boqonnaa 10 bartootaan ergeeti gooftaa Yesuus akkuma dhattaniin akka hoolotaa yeeyyii gidduutti isin erganiin akkuma dhattaniin immoo waa'ee fayyisuu Yesuus waa'ee qalbii diddiirrannaa lallabaa. Dur namni konfireensii dhaqee maal jedha dur? Lubbuun haaraa namni gooftaa tokko fudhatu jira. Lubbuu haaraa eegan si eegan. Ammoo kiruuzerii dhaqee tiishertii tokko namni bitu zayitii tokko tafte. Zayitii tokko tafte. Tiishertii tokko tafte kun tokko tafte. Kennaa ta'e eebbifama. Warri Yesuus duukaa turan kennaa turan. Yesuus mootummaa Waaqayyoo barsiisa. Isaan immoo qabeenya isaaniitiin. Amma nu biraa baay'isee ji'a 12ffaadha. Ji'a 10 already bakka carraarressi irra jirra jechaadha. 100 meetirii nu hafe 2018 fixuuf 17 fixuuf. Bakka fixaa irraa jechaadha bara haaraatti galuufi. Kanaaf isaan qabeenya isaaniidhaan
Giddi namni hundumtuu paasterii ta'uu hin qabu. Giddi namni hundumtuu wangeelaawii ta'uu hin qabu. Giddi namni hundumtuu tokko qabeenya isaadhaan tajaajila. Kun akka dubartoota kana. Waa'ee kennaa kan nu barsiisee fi dursa kan nu agarsiise Waaqayyo ofii isaatii kennaa kennawwan hundumaa irra caalu dhala namaaf kennameera. Inni seenyu Gooftaa Yesuus Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 kennaa isa hundumaa isa nuyi amma jennu kanaan aladha. Namni jalqaba kennuuf of kennuu qaba baay'ee. Waaqayyo birrii 10,000 barbaada miti. Waaqayyo siin barbaada jalqaba. Yoo of kennite dhannati nam tokko birrii 10,000 kennee ofiisa dhaqee hin ejjaa hin hata. Waaqayyo birrii barbaadee gara biyya lafaa dhufe miti. Nuun barbaade Waaqayyo. Jalqaba maaramii barbaade, jalqaba kennasaa, jalqaba saaraa, jalqaba bidataa barbaada Waaqayyo. Har'a akkoo namoonni baay'een apoorshinii fa'aa godhanis apoorshinii godhanii fiddee waldaan silas hin gaafattuu hin fudhatti birrii. Dhuguman sinitti himu. Kanaaf maal goona? Kurnoo keenya yoo kennine maaltu ta'a? Kurnoo keenya yoo kennine maaltu ta'a? Maaltu ta'a yoo kennine? Dhaggeeffadha. Inni jalqabaa foddaan samii ni banama. Mikiyaas 3:10 dhaqaalaala. Yoon banee sin ilaaluu dhabaadha. Yoon sin eebbisuu dhabaadhe na ilaala. Amma nani walii isaan beeku. Dhuguman sinitti amma gaafa kennaa gaafa haasatu namni baay'een sodaata dhaggeeffata. Hin sodaatta malee numa dhaggeeffata. Samii banama gaafa kenninu samii banama. Nuu galee gara mana Waaqayyoo gaafa dhattu harka qullaan naqiinidha. Nuu galee kennuu qabna nuu galee. Inni ittaan eebba irraa hafaa argan. Mee warri eebba irraa hafaa foddaan samii Waaqaa akkasinitti banu warri barbaadan. Harkeessan natti agarsiisaa qaba. Harkeessan Waaqayyo sin haa eebbisu. Hin irraanfatina. Inni ittaan daana'oof biilii jireenya keenyarraa ifata. Tamchinnaa kukkubbaadhe. Har'a biyya lafaa kanarratti mee har'a? Yoo birrii kelaatte malee hin fa'itu inni birrii hin qabne hin du'a beektanii? Maaliif dur yoo kabalamte poolisii siif falmee maal godhaa? Isa si kabale irraa birrii sii fuudha. Amma immoo kabalamuu birrii fudhatte. Birrii kaffalte. Amma kaballaan tokko 10,000 galeera, 5,000 galeera. Kadhannaan keenya kanaafi xaaraan darbuyyuu dheeyyaadha. Har'aa yoo birrii qabaatte malee siin kadhatamu Yesuus warri hiyyeessonni gammadaa'e. Yeroo itti dibanni yeroo itti amma fakkeenyaaf paasterummaan koo bakka waldaa fidan inni kenname raajummaa waldaa fida malee suuqii miti baay'ee. Har'a namoonni baay'ee haadha manaa tajaajilaa godhanii fixanii waldaa banatanii. Tajaajilli waamichadha malee ilaala adda baafadha dhugaan sinitti himu. Namni kennu erga hin eebbifamattanii. Ani caalaan natti isin himne waa'ee kennaa barsiisina jedhee har'a jalqabna. Dhuguman sinitti hima. Ani kurnoo koo kaffalee hin beeku warri jettan. Ani hangafa koo kaffalee hin beeku warri jettanii. Manni kun akkaawuntii qabaatu hin beeku. Maaliif caalaamti dhufee na afeeree na hin dhufee tajaajila malee waa'ee akkaawuntii waa'ee gaafachuu maali? Caala akkaawuntiin jira.